kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota maatii YouTube akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa koodhaa waaqayyoof galanni haa ta'u akkam jirtu hundi keessanuu kan biyya alaas kan biyya keessaas xiqqoo utaalonni naqabee sagaleen kiyya naqafameera jechuudha sababa saniif jechuudha dhiifama waliin akkam jirtu mee hundi keessanuu nagaa keessanii ijoolleen kan biyya alaa jirtanis kan biyya keessa jirtan hunduma keessanuu akkam jirtu mee fayyaa keessanii ani nagaa koodhaa waaqayyoof galanni haa ta'u har'a geenyee jirra har'a ija ifaa walitti dhufnee jirra jechuudha egaa biyya har'aa ani maaliifan gara keessan dhufee fuula kiyya irratti ni beektu jedhee abdiin qaba jechuudha kanaafi keessummaa isin jaalattan nama isin jaalattan kabajamaa fi jaalatamaa hedduu isinis jaalattan hedduu anis jaaladhu gara keessanitti fidaa namoonni baay'een wal barsiisu jechaa baatanii ani har'a keessummaa guddaa tokko qabee dhufnedha keessummaa sallaaluudhaaf wanti dura qophaa'uu qabdan hedduutu jira kennaatu jira waan adda addaatu jira waan ta'eef kanaaf aga kennaan garagaraa wanta ijaa kan kafalamutu jira waan ta'eef kanaaf itti qophooftanii akka dhuftan abdiin qaba kanaaf keessummaa koo gara keessanitti osoo fidin hin dura keessummaa kana akkamitti akkasumatti qabdan keessummaan kun immoo isin bira yeroo dhufee yeroo isin wal baree akkamitti akkasumachuu qabdan haala koomentiitiin akkasumas immoo gaafii isin gaafachuu qabdan maal akka ta'e isinirraa baruu qaba jechuudha dursa isaan wal isin barsiisuun dura jechuudha kanaafi hiriyoota koo nama wal barsiisaniif qofa faayidaa hin qabu wantoota garagaraa barumsa wantoota namni walirraa baratu baay'eetu jira waan ta'eef kanaaf isaaf barbaachisaadha gaafii gaafattanillee yoo jiraate gaafachuu ni dandeessu jechuudha kanaaf immoo keessummaa kana simachuudhaaf qophiin keessan akkamii keessummaan anis immoo isin barsiisuu qabu keessummaa akkamiiti jettaniillee yaaduu dandeessu tarii beekuus dandeessu baay'een keessan ina gaafattu baay'een keessan eessa jettu keessummaa fi asitti dunaan jettu garuu ani isin barsiisuun dura qophiin isin qabdan akkamii jaalalli isin qabdaniif keessummaadha keessummaa tokko yoo simattan akkamitti akka simattan namni tokko keessummaa tokko jaalatus jibbus keessummaa tokko haala gaariidhaan akkamitti akka simatan hundi keenya yoo beekna jechuudha kanaaf akkamitti akka simachuu qabdan natti agarsiisaa isiniin jedha hundi keessanuu innis akkamii laayik gochuu sheer gochuu kooment gochuu akkasumas immoo warroota maatii hin taaneef maatii irraa dhaquudha akkasumas immoo jajjabina yaada qabdan wantoota hir'ina qabu tokkollee koomentii jalatti nuuf eegisuu ni dandeessu jechuudha maaliif namni tokko kophaa nama tokko ta'e sammuu isaatiin osoo beeku sammuu isaatiin beekee of tuquu hin danda'u namni isa cinaa hiriyaan isa cinaa waan tokko itti himee gosa nama tokkorraa walirraa babbaratanii iddoo guddaa ga'u jechuudha wanta inni hojjetu sanillee fooyyessee hojjechuu danda'a jechuudha kanaaf keessummaa kana barachuun duratti gara keessanitti osoo hin fidinii mee maal qopheessitanii yeroo dheeraadha garuu isin barsiifne yeroo dheeraa kana keessatti maal qophooftanii eeddan namoonni tokko keessummaan dingata namatti dhufti osoo manna keessa waan tokko hin jirin osoo bunni hin jiraatin waan garagaraatu jira waan baay'eetu jira keessummaan dingata namatti dhufte tasa waa manaa dhabuu shiroon dhumuus danda'a waan tarii waa baay'eetu jira waan ta'eef sababa saniif isinoo mee har'a dhuftii boru dhuftii boruu keessummaa nuuf iddoo jettanii yaaduu dandeessa kanaaf immoo isinoo maal qophooftan nama kana dura isin barsiisuu jira mee akkamii isiniin jedha dhaggeeffattoota kiyya akkasumas immoo wanta dhaamsa qabu tokkotu jira warroonni maatii kun taane maatii kun ta'a kan taatanis immoo akkasumas kan jajjabeessaa jirtanis jawaadhu kan naan jechaa jirtanis hedduu galatoomaa ulfaataa isin jechuu danda'a isin buna jabeessaa jira jabinna kiyyarra immoo isin jabeenya keessanii socho'aa jira jechuudha namni tokko fiyoonni keenya tokko yoo cinaa keenya jawaadhu akkana wanta ulfaatu tokkollee jawaadhu namaan jedha liqii sirriitti
ulfaatina asirratti akka hojjennu nama taasisa humna namaaf ta'a waan ta'eef jechuudha. Kanaaf keessummaa kana gara keessanitti fiduudhaaf baay'ee hojii gaara keessummaan gara na dhufuudhaaf jechuudha. Mee akkam qophiin keessan sheer gochaa hin jirtanii warra sheer godhan immoo na bira gahaa hin jiru akkasumas immoo viidiyoolee daawwadhaa. Maaliif nuti yeroo biyya ormaa jirru ijoollee baay'eedha wal daawwannaa walii sheer goonaa maal kan jennu baay'ee jira garuu baay'een keenya yuutuubar irratti baay'een gad xiqqaachaa jiru namoonni viidiyoo namaa daawwachaa hin jirani tarii numatu wal guddisaa numatu wal jabeessa waan ta'eef nuti yuutuubara kana waan namni hojjete viidiyoo san guddisuudhaaf hin xaaru maaliif namni yoo daawwateedha waan ta'eef kanaafuu wal gargaaru sheerii walii gochuun barbaachisaadha biyya galleellee nama ofii gaditti ilaaluun barbaachisaa miti maaliif xiqqaadha kunis guddaadha illee bira darbuu hin qabnu hundaan gargaaruu qabna isiniin jedha kanaaf keessummaa kiyya immoo gara keessanitti fiduufanii buni danfee immoo akkamii natti himaa isiniin jedha laayik godhaa sheer godhaa isiniin jedha tokko lama sadi guutuuf ta'a buni danfee mee warri buni danfee jechaa jirtan warris immoo yaada bareeda qabna kan ittiin simannu qabna warri jettanillee mee harka baasa maaliif hiriyaa wal baruudhaaf warri qophii qabdan jechuudha egaa nama kabajamaa fi nama jaalatamaadha akkasumas immoo nama biyyaafis uummataafis ta'uu nama uummata jaalatu biyya ofii jaalatudha kanaaf immoo ergaa barumsa bal'aa tokko isin kennuu danda'a kanaaf immoo ani wannan tursiiseef yeroo misaa yeroo hojii waan ta'eef yeroo boqonnaa itti arganneedha yeroon kun jechuudha baay'inaan illee waliin arginu waan ta'eef sababa kanarraa kan kanaaf immoo mee isin akka dhuunfatan taabsii isinirraa qaba kaasirritti akka dhuunfatan jechuudha. Dhaggeeffattoota koo hundumti keessanuu hedduunaaf galatoomaa dhugaa dubbachuudha afaan biraatis dubbachaa jira ijoolleen baay'een hiriyaan qaba jettee nu soddee isinin barsiisa jettee maal jettee jechaa jirtan turtaniyyuu kanaaf inni na biraan jiru ani akkam biyya alaatii dhufeen hojii eegalee hojiin isaa immoo gara biyya biraati jechuudha biyya sanitti immoo hojiin achitti waan nama gara waan ta'eef anillee yeroo biyya ormaa jiru sanii innis biyya biraa jira anis biyya biraa jira jechuudha kanaaf asittis dhufnaan anis innis gara biyya biraati ani kan jiraatu magaalaa jechuudha ammas yoo ta'es ani kan jiru iddoo mana isaa dhufeen meeqooyi biraankiin isaan godhaa keessummaa fideen jira jedhee isinin biraankii godha jedhee kan qophaa'ee dhufe jechuudha wanta akkanaa natti dhufe jechuudha sammuu koo keessatti sababa sanii fi gara mana isaa waan dhufeefan biraankii akkanaa sanarratti dalaguu danda'e kanaaf yeroo rabbi jedhee fageenyarraa yeroo inni bakka inni fagaatee hojii hojjechaa jiru sanirraa yennaa dhufe wal sin barsiisuu danda'a kanaaf ijoollee baay'eetu jira inni soogda kannaan jechaa jirtan koomentiidhaanis keessan irra caalaa kan dubbachaa jirtan baay'eetu jira maal taatee maaltu si mudate wanta akkasii warroonni haasoftan jettu kanaaf viidiyoo irraa illee baay'ee yeroo tokko viidiyoo irratti illee baay'ee wanni fakkaachaa jiru dhikkoo hojiis waan namni jechaa jiru hojjetamee irratti jechaa jira sababa sanii fi natti mijachuu deebi kanaaf waan nan fayyamta hunduu yoo jiraate jalaan deemu dura bira jira hin hojjanna waan ta'eef kanaaf immoo isin laayik gochuu sheer gochuu hin dagatinaa yaa rabbi jedhee isin wal sin barsiisu osoo hin taane anuyyuu kunoo umman baay'ee natti faadeera jechuudha kanaaf immoo isinillee suuta jettanii wal barattu yoo danda'amu immoo yoo ta'uu baate ani immoo gara keessan gara biyya alaa dhufuu hin danda'a miti yookaan immoo obsaan eeggachuudha obsaan aannan goromsaatti fayyada oromoon oromoo sababa sanii fi yeroo baay'ee sagalee fayyadameera sinis dhageessisuu ta'uu danda'a kana siniin jedhaa biyya keessillee nagaadha nageenyi bu'ee jira baay'ee waaqayyoon galanni isaa haa ta'u baay'ee namatti tolaa haalli qilleensaa fi biyyi keessanillee nagaa jira isiniin jedhaa hiyyaa ta'ina warra biyya alaa biyyi keenya kan ta'ettanii hiyyaa ta'ina biyyi keenyallee nagaa bu'eera iddoo waan tokko tokko jiraate malee hunduu nagaadha isiniin jecha
Kanaaf laayik gochuu sheer gochuu hin dagatinaa. Guyyaa biraa hanga walitti dhufnee keessummaa cimaa qabadhaa walitti dhufnutti nagaan turaa. Keessummaa kiyya haala adda ta'een isin barsiisa jechuudha. Yeroo wal argina jechuudha. Kanaaf amma silkii malee qaama wal argaa hin jiru sababa isaaniifi wal bira waan hin jirreefi jaata kabichaadhaa kan wal bira turre ganne biyya alaatii dhufe sababa isaaniin viidiyoolee hojjechuudhaaf nutti hin mijanne sababa isaaniifi ulfaadhaa isinin jedhaa warri na jajjabeessitan jirtanis thank you galatooma.